أي ما تاتي مرتين ما شاء الله جارتي أتي أصلا بيكن جارتي أنت ألفا فيديو يا جرتي من أمو أنت أجرتي كوا مال بيكانو قبضت لك في دبي ما شاء الله ما شاء الله وفدا مركزة قلتنا كمتي نافذة سيدون ما تقول ما لاني كان والله أنا في جتي ورقي مالي جتت أدرا كان جتني رجعت كان على يشور كان في فكرة وفتا دائما قوت ولا يشور شانتان قوت كان في وفتا دائما دي تكانم كان نقبل جيسنا دي سور دمان سلاو قرانا قوني كان ما رجع تكاسين قوني تكاسين قوني ياسون جتم بياسو كنا أنا نقبل جيسنا جرا روباي سوالو قاعد جور نقبل جيسنا بايو متوب نجاني سني فاتو أكم جرت فيا قبله كبجرت تفرسو تكو أنا جان كبجلة ربي بكجرتني تناجيني ربي سني فاوايت هندو ما كيساني فون سنين جرا إيجان كبجرت تفرسو تكو أكم أركي تاني تيجي ترى هرك كل فما نفيد ترى يا سوفيا يوني سايدوني سمو وفاتني نرجفي أنا كان جرو يجولني سا سمايا برا كان جراني يجولي أجا كان أجا أني متي يا جميلة ني جاب دورا وفتح كنا نفتو سيلو مايو mucatti xiqqetti soo taate immoo uffata akkanaa uffatanii itti fakkaatu jabduudha jechuudha. Mucattiin agana intini miti tuni kan uffanni daa'imaaf kan bitamudha. Daa'ima xiqqoo waggaa tokko waan akkasii waggaa tokko gadi kan uffattudha jechuudha. Uffatichi kan akkanaa kun kan bitamu. Inna uffanni inni ergee baay'ee tokko nama dhiba. Haa ta'u malee immoo jechuudha uffatichi hashagamee haa jiraatu malee kan gubbaarra jiru banamaa isa kana malee kan hashagamee jiru immoo uffata biraa ta'uu danda'a. uffatoonni baay'een ashagamanii jiru jechuudha keessaa akkuma arkinetti inna taariikii uffatoonni suni kan ayyuu ta'uu danda'a jechuudha akkasuma immoo tarii akka carraa ta'e immoo ayyuun mucaa godhatteera jechuudha dandeessi inna ilaalaan garaashiitis fakkaatu xiqqoo jechuudha garaashiis kofirraa jedhee jira ayyuun baay'ee qaddoodha bira namni baay'een keessan hin beektu waan ta'eef suuraa ishii inna ishiin surree uffattu naamini amma waan yeroo baay'ee ishii ta'u uffattuuf malee na surree uffattu na argatanii ayyuun baay'ee qalloodha jechuudha. Haa ta'u malee ka gaasaydoon haala mimmijeessatii jira. Tarii immoo akka carraas ta'ee yookiin uffatichi kun nama biraatiif kan ergame ta'uu danda'a illee jettee ishiin ananaaf ergamee miti jettee gaafa laaltu maqaan achirratti godhameeti jiru saydoo fi ayyuudhaaf kan jirudha jechuudha achirra kan jiru. Anna waa duuba hin dhabamtu waa malee manni naaruu jedha Oromooni waa duuba hin dhabamtu jechuudha. Anna akkasuma immoo akkuma beekamu viidiyoo obboleettiin isaa ganama viidiyoo gilakkisteetii turte viidiyoo sana keessatti kaahawaa baay'ee dubbatteetitti saydoon akka ammaatitti akka viidiyoo kanaatirratti takkaa garaa koona nyaateen beeku gaafan viidicha arge baay'ee tokko nan boo'ee jechaati turte jechuudha. Akkuma beekamu gaa hundi keenya iyyuu gaafa viidiyoo sana arginu soo dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha nuti dhaga'ameetii ture lafa ayyaanan gaafa akkasittiin haala sanaan ayyaana dabarsu baay'ee tokko namatti dhaga'ama osoo bulaa qabu osoo firoota qabu osoo maatii qabu akkasuma immoo osoo jireenya isaa kanaan dura darbee jireenya bareedduu namni iyyuu mana isaatti dhaqee arrafatee akka nama tokko qalee naqee hiriyoota isaatiif laataa obaasaa ture har'a immoo gaafa gadi deebi'ee raawwatee qophaa isaatti suuraa ijoollee isaatii fi suuraa haadha manaa isaa bichaadhaan guyyaa ayyaana sana mana duwwaa keessa taa'ee dabarsu namatti dhaga'ama jechuudha. Nama kamitti jechuudha haadha ofii dhiisiti obboleettii ofii kan haadha ofii nama kan wajjin dhalatan dhiisiti. Isuma kamitti jechuudha isuma diina kamiifirru xilaata kamiyyuu kana namaaf hin gammadu isa kanarratti inum nama gaddisiisa. Haa ta'u malee wanti godhan tokkollee hin jiru gochoota hundumaa darbee keessatti immoo isaan waan isaan walirraa isaan fageesse waan akka isaan walitti hin araaramne taasisee waan baay'een jidduu isaanii keessa jiraachuu danda'a. Wantoota sana hundumaaf iyyuu immoo furmaanni osoo argamee egaa furmaata sanaan wanti hundinuu hiikkatee raawwate walitti deebi'anii wal faana jiraachuu danda'u. Kana boodas jechuudha nuti har'as ta'ee borus ta'ee akka isaan walitti deebi'anii waliin jiraatanii jireenya bareedduu ilmoo isaanii waliin guddifatanii isaan dhalatan kanarratti iyyuu immoo dabalatanii raawwatanii ilmoo biraarraa godhatanii akka isaan waliin jiraatan barbaanna malee akka isaan gargar bahanii raawwatanii jireenya isaanii gargar facaasanii ilmoo isaaniillee gargar facaasan hin barbaadu jechuudha. Ani akka kan kootti jechuudha. Akka haadha cabsaatitti hin barbaadu jechuudha jireenya isaanii. Nama kamiyyuu maaf hin taane ilmoo isaa akka waliin guddifatu akka waliin
jireenya isaa fuulduraa isaatti waliin jiraatuun barbaada malee ilmoo isaanii gargar facaasanii ofii isaaniitiifis akka isaan walirraa fagaatan yookiin immoo ilmoo sababa wantoota garaagaraatiif ilmoo isaaniitii walirraa fageessan hin barbaadus hin jaalladhus waan akkasii jechuudha. Ani nama kamiyyuu jechuudha waanumaan tokkoon wanti ani gargar nama qoodu tokkollee hin jiru nama kamiyyuu ta'e qixumaan ilaala jechuudha. Maaliif nuti nama ta'uu keenyaaf qofa wal jaalachuu qabna wal kabajuu qabna. Wantoota biraat irratti jechaa fi gocha keenyan illee wal qeeqaa garuummoo nama ta'uu keenyan akkasuma amantaadhaanis ta'e wantoota garaagaraatiin gargar yoo taane nama ta'uu keenyan qofa nuti wal kabajuu wal jaallachuu nuti immoo tokko akka taane wal beekuu qabna jechuudha. Nama kamiyyuu taane nuti tokkodha. Hundi keenyayyuu biyyoorraa dhufne jechuudha. Hundi keenyayyuu fitratiin keenya yookiin immoo uumamni keenya waan tokkorraa waan ta'eef wal jibbuun hin barbaachisu. Nama kamiyyuu ta'e jechuudha. Nuti biyyoorraa uumamne jarri isaan kun warri qooqa biraa dubbatan mukarraa hin uumamne jechuudha. Nuti hundinuu nama taane kan jirru biyyoo dhumarraa dhufne jechuudha. So akkasuma immoo borus garma biyyootitti deemna waan ta'eef lafa kanarra hanga jirrutti namni kamiin keenyayyuu darabaa jiraanna garuu wal jibbuudhaaf uumaa faayidaa waliin qabnu jechuudha. Hanga lafa kanarra jirrutti wal jaalannee wal kabajnee wantoota hunduma jiru keessattuyyuu waliif wal bira dhaabannee raawwannee jaalalaaf kabajaan nu wajjin jiraanne nutti tolle jechuudha. Kanaafiyyuu biyya lafaa kanarra agam kan jiraannuuf wal jibbinaa agam kan jiraannuuf jireenya nama tokkotti dabarree itti jiraachuu hin dandeenyu. Jireenya rabbiin keenya nuuf kenne sana jireenyuma guyyaa jalqaba nuti uumamnu nuuf katabame sana jiraannee raawwannee biyya lafaa kanarraa godaanna waan taaneef kamirrattiyyuu wal jibbuun hin barbaachisu jechuudha. Akkasuma ayyuun illee himteetii turte jechuudha waan kanarratti dheengadda viidiyoo ishii keessatti jechuudha. Namni nama ta'ee waan jiruuf wal jibbuu hin danda'u. Naminnatii keenyaaf waliin jibbinu. Gochaa fi jecha keenya irratti illee walirraa jechoota sana walirraa jibbuu dandeenya malee nama taanee jiraachuu keenya irratti wali hin jibbinu jettee turte jechuudha. So namni kamiyyuu akkasumatti jira jechuudha. Namni kamiyyuu yaaduma kana qabasi. Haa ta'u malee namni immoo faallaa qabaatanis jiraachuu danda'u jechuudha. Jechoota kana keessatti kan faallaa qabanis jiraachuu danda'u. Maaliif nama kana naminnatiidhuma isaa kan jibbus jiraachuu danda'a. Akkasuma immoo yaada kana kan qabanis jiraachuu danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu egaa ayyuun sarpiraayiziin ishiin taate kana fakkaata jechuudha. Saayidoon uffata daa'imaa isheedhaaf sarpiraayizii ishii taasisee tariika akka carraa ta'e waaxanaasifamee jiraachuu danda'a. Egaa immoo uffaticha jalqaba nu argisiise mucaanis gadi dhufee raawwatee akka arginu rabbi nu gargaaru. Kana waa malee manni naaru suni kan dhabamtu waa malee miti jechuudha. Uffanni kunis kan bitame. Kanaafiyyuu rabbi isaan gargaaru dhugumaayyuun ilmoo argattee gaafa jettu bakka intas gabboofti jechuudha. Gaafa sana Jamiilaa Faarree hin jaallatti ammas garuu jibba isaanii hin qabdu ishiin innaa gaafa sana immoo akka isaan walitti dhufanii wal arganillee in jajjabeessiti jedhee ni yaada. Kanaaf rabbi ilmoo ishiidhaaf haa kennu. Kan uffanni dhufe immoo ilmoon isaa mul'atu jenna. Saayidoonis immoo nagaadhaan gara biyya isaatti haa galuu wantoota deemeef hundumaayyuu yoo waaqayyo haala isaa mijeesse haala deemeef sana mijeeffatee akka gara biyya isaatti deebi'ee ilmoo isaatiin illee wal argee jireenya isaa kaleessa jiraataa ture sanatti waaqayyo nagaadhaan itti deebisee jireenya bareedduu akka inni jiraatu isaaf hawwina. Akkasiin jedha kabajamtoota hordoftoota koo. Egaa namoonni haaraan yeroo hunda dhaamsinanii dhaammadhu kanadha. Namoonni haaraan gara chaanaala kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan akkasuma like share gochuudhaan na jajjabeessadha. Maatii koo taatanii warra jirtanis immoo like share gochuudhaan na jajjabeessaa. Kan hundumaan guutaniif galatooma. Hanga waan biraa qabannee dhufnutti turtii gaarii isiniif hawwina.